akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee udirraa of eeggannoo magaalaa Naqamtee irraa halkan sa'a 9 ka'uun humni raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi humni addaa oromiyaa walitti makuun raadiyoo harkaa guddaa fi meeshaalee hidhannoo guutuutiin gara aanaa Limmuu Galiilaa gandoota Arqumbee afraffaa Arqumbee sadaffaa fi Arqumbee lammaffaatti erganii jiru. Akeekni jarri deemanii fi riphanii waraana bilisummaa Oromoo achi jiru hordofuun akka haleelanidha. Miilaan sochii dhokataa akka geggeessuuf jedhanis odeessi dhufaa jiru. Maqaleen mormii geggeessaa jirti. Uummanni Tigraay akka biltsiginaan jettu simachuutti hin jiru. Mormutti jira. Lolli biltsiginaa TPLF wajjin eegalteen gama uummata Tigraay ce'ee jira. Marii waliigalaa hidhamtoota siyaasaa dabalatee geggeeffamu malee Itoophiyaan tasa nagaa hin argattu. Oromoo fi uummanni biyyattii nagaa argachuuf malee nugusa aangoof maraate argachuuf hin qabsoofne. Mari'atan malee maraatanii biyya hin bulchan jira Oromoon yoo mammaaku. Keessumaanuu dabalee diina Oromoo aduwwii guddaa OBN kun sobduudhuma hin qabnedha. Guyyaa dheengaddaa godina Qellam Wallaggaa magaalaa Machaaraa jedhamu fira dubbisuu deemnee turrees jedhe. Akeekkachiisa keessaan kan nu dhufee fi icciitii dubbii OBN kana Machaaraa magaalaa Canqaa fi Dambii Dolloo gidduutti kan argamtudha. Magaalli kun iddoo daldalaatti gabaa guddaa qabdi. Kana ajaa'ibsiifannee komaande poostii magaalicha yookaan biltsiginaan magaalicha daldaltoota magaalichaa walgahii waamuu waan akka galma wayiitti naqoon tokkoon keessan raayyaa ittisa biyyaa maakalaaqayaadhaaf sangaa tokko bituu baannaan gadi hin baatan jechuun doorsiste. Dhuma irratti uummatni nuti manni kiraadhaa gabaan hin jiru jireenyi nutti cimee jira jedhanii gaafa wacan deebitee erga akkas ta'e namni tokko qarshii 200 irraa ka'uun utuu gad hin bahin amma kennuu waadaa isaa galmeessee gadi ba'a. Kan waadaa sana dide garuu asittan hafaa jedhanii uummata zoorsan. Qarshiin kun ardhaa lafa lixanii fiduu qabdu jedhanii yeroo namni qarshii kan manaa fidaa jedhuus lakki ati qabeenya guddaa qabda waan ta'eef qarshii 5,000 yookaan qarshii 10,000 yookaan 3,000 malee in harkaa hin fuunu jechuun humnaan qarshii irraa funaananii akka waan uummatni fedhii isaatiin gumaacha kenneetti OBN TV'n boqqollaa habarsaa ture. Wanti namatti tolu garuu makkalaaqayaan achuma woboonis achuma dirree irraa kubbaa taphachaa jiraachuu isaas hubanne. Woboon naannoo sanaa waraana mootummaatti dhukaasuu dhiisee itti naanna'ee dhukaasa tokko malee booji'aa jira. Keessumaa gandoota baadiyyaa Qellam Wallaggaa 100% caasaan biltsiginaa diigamee jira. Sabaa fi sablammootiin hedduun Machaaraa kan jiran yeroo ta'u bakka hedduutti woboo walgahii taasiseen kaayyoon keenya Oromoo qofa otoo hin taane sabaa fi sablammoota nu keessa jiraniif dhaabbanna erga jedhanii booda sabni Guraagee, Amaaraa fi Tigreen akka malee woboo jaallachuu irraa kan ka'e amma dandeenyu woboo ni deeggarraa jedhan. Duraan kana hin seene mootummaan sobee nu gowwoomsaa ture malee waraanni bosonaa qulqulluu fi haqaaf kan dhaabbatedha jechuun Oromoo caalaa isaantu koloneel Abiyyi balaaleffataa jira. Maddeen qabatamoo dubbii kana Inspektar Saamu'eel irraa. Waraanni faashintii Abiyoot Arargee lixaa woboo sakatta'uun deemanii woboon sakatta'amanii reeffa osoo hin kaafatin waarroo salphatanii uffatanii gaddaa fi boo'ichaan galan jiran. Injifannoon uummata Oromootiif ajjeesuuf dhaqanii du'uu waanuma jiruudha. Cundhuroonni adamsa woboo deemanii hunduu tankaarfii laalessaan irratti fudhatamaa jira. Muddee gaafa guyyaa 3 darban tana keessatti zoonii giddu gala waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessa Shaggar Ona Daagam ganda Yaayyaa Karoo keessatti tankaarfiin aleellaa waraana faashintii biltsiginaa irratti fudhateen hedduun du'aan madoon adabuun injifannoo cululuqaa galmeesseera. Ajjechaan ilmaan Oromoo irratti guyyaa guyyaan raawwatu kan bakka naannofnetti yookaan hin arginetti ajjeefamanii gatan dachee fi waaqan uumee fi sirna PP qofti kan beeku laggeeni bosonni Oromiyaa alaaka'u. Gadda suukaneessaa Boojii Dirmajjii Qeerroo Kaalibaa Iyyaasuu lixa Oromiyaa aanaa Boojii Dirmajjii gandalataa Boombineetti ajjechaan suukaneessaa waraana mootummaa faashintiitiin Abiyyiin ajjeefamee Kaalibeen erga qabaniitii booda
booda uffata isaa irraa yaasanii san booda alaabaa ABO itti uffisuun erga magaalaa keessa naannessanii booda daandichuma irratti rasaasa itti roobsuun galaafatan. Oromiyaa baha qeerroo baddeessaa irraa Harargee lixaa mana kidaa aanaa Odaa Bultum keessaa yeroo ammaan tanaa kinamtoota sadi paatroolitti fudhatanii kutan. Qeerroon galamsoo yookaan bookee waacuu eessa akka geessan nuuf hordofu jedhu qeerroon. Maatiin guutumatti hidhanii mana cufaatti hambisan. Shamarreen lalisee Abbaayyaa jedhamti godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoo Noolee magaalaa Geechoo keessatti ukkaanfamteen boodarra magaalaa Dabbasootti hidhamtee argamte. Abbaa ishee obbo Abayyaa Tarrafaa fi harmee isii aadde Maammituun gaafachuuf wayitii dhaqan maatiin ishee hidhuun yeroo ammaa manni isaanii cufamee maatiin guutumaadhaan hidhaa jiru. Waraanni PP manguddoota biyyaaf kabajaa ta'an mana hidhaatti ukkaamsee dararaa jira. Sagalee qeerroo guyyaa kaleessaa muddee 2020 godina Wallagga ba'aa aanaa Karoo Limmuu keessatti waraanni PP kan afaan qawween uummata nagaa mana gadi baasee ajjeesuuf irratti ukkaamsee darau manguddoota naannootiin kabajamoo ta'aniif jaalatamoo ta'an mana hidhaatti ukkaamsee dararaa jira. Manguddoota kana akka obbo Tamasgeen Tafarraa hojjetaa mootummaa kan ta'anii fi obbo Gammachuu Dhugumaa humni waraana aanaa Karoo Limmuu jedhamu irraa isin miseensa ABO'ti ijoolleen keessanis miseensa ABO'ti jechuun akka hidhaa jiran odeessi arganne ifa godha. Miseensotiin ABO dirqama adda addaa irra jiran PP'n hidhamuutti itti fufee jira. Sagalee qeerroo bilisummaa muddeen 4/2020 Shaggar lixaa aanaa Walmaraa magaalaa Olataatti barreessaa ABO kan ta'e Jaal Haayiluu Taammanaa kaleessa qajeelcha poolisii aanichaatiin hidhamee ture. Har'a qajeelcha baasaniin bakka birbirsa siibaa Araadaatti dabarsanii hidhaniiru. Balaa dhufaa jiru kana of irraa ittisuuf yoo ijaaramnee fi jaarmiyaa keenya jabeessine qofaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo muddee 3 kaleessa 2020 lolli Itoophiyaa keessatti hammaatee boora'insi siyaasaa biyyattii keessa daran wal xaxaa deemuun naannoo gaanfa Afrikaa balaa irraa akka buusaa jiru duumessi kun salphaa akka hin taane uummata hin gurmaa'iniif gamtaa wal jala hin jirre ammoo gama hundaan akka miidhaa uummatni Oromoo hubachuu akka qabu barruun keenya yeroo darbe keessatti akeekneerra. Amma haalli lolaa ta'us boora'insi siyaasaa Itoophiyaa keessatti biyyattii irra tankarfatee naannoo kan karaa garaagaraatiin dhidhiba diraachuu isaa icciitii kan hin taane eenyullee kan hubatuu fi arguu dhaga'u dirree jira. Lola hamaa jeequmsa guddaa to'achuuf tasgabbeessuun salphatti hin danda'amne. Kan dararanii ka akkaataa ittiin uummata gabroomsaniin akka dhuunfaatti jiru waan naannoo gaanfa Afrikaatti ta'aa jiru siyaasaan deemaa jiru kan jala hin buunee fi hin hubanne yoo jiraate isa beekee reeffa yookaan ammoo rakkoo hubannaa qabu qofaadha. Osoo dhagaamuu argamuu fi hubatamu nagaan kan jiru fakkeeffamee waan hamaa biyyaa fi uummata gaagaa irraa diban nagaan kan jiru fakkeeffamee yoo bira darbame waan dhiibbiin haasaamuu fi yaalame yookaan dalagamuuf tattaafatame miidhaan isaa kan daranii biyya kana wal dhaga'uun hin jirree fi karaan ani jedhe qofa irra deemanii abbaa irrummaa qajeelfachuu keessatti sababa kana irraa gaagaamni uummata nagaa fi biyya irraan ga'an salphaa miti. Kunis waanuma qabatamaan argamaa jirudha. Walumaa galatti lolli babal'achuun siyaasaa boora'uu dhiittaa mirga dhala namaa haala takkaan mul'atee hin beekne argamuun roorroo gidiraan cunqursaadhaan daangaa darbe har'a impaayera Itoophiyaa keessatti mul'atuun abdii nagaa hojjettoota biyyaa fi qe'ee ofii keessa jiraachuun uummattoota dukkaneesseera. Addatti Oromootii jiruu fi jireenya hadheesseera. Wabii jireenyaa dhabamsiisee gadi ba'ee ol deebuuf of irratti amantummaa dhabsiiseera. Haala waliigalaan amma Itoophiyaan keessaa mul'attu keessatti waan Oromoon irraa eeggamu ijaaramu yookaan gurmaa'uu karaa ittiin akeeka ofii milkeessan qofa irratti hojjechuudha. Duumessi gama hundaan jiru kun akka Oromoo irraa hin buusnee fi miidhama ulfaataaf isa hin saaxille ammallee dammaqinaan waan deemaa jiru jala bu'ee hordofuu ittisa maluuf ofiif tolfachuudha. Kun waan yeroo gaafatu miti. Ijaaramni jaarmiyaan socho'u caalaa kan milkiitti nama geessu hin jiru. Siyaasa keessatti akeeka ofii milkeessuu irratti meeshaan jabaan waa hundumaa irraa itti aanaan jaarmaa fi ijaaramuudha. Haalli ammaa keessatti uummanni Oromoo tokko ta'uudha faffaca'uu hin qabu. Warra siyaasaa rakashaatiin amananii fi siyaasaa rakashaa kan ammoo daldala godhatanii kaayyoo sabaa dura itti dhaabbataniin
osoo in dogongorfamne uummanni Oromoo akkuma ammaan dura sanatti dhaabbate mirga dhiigaa fi lafee isaan ijaarame bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa falmuu ABO jalatti kan yeroo kamiin caalatti ijaaramuun sossoo'uudha qaba. Karaa diinagdeetiin ta'uu humna namaa cinaa dhaabbateen deeggarsa godhuuf dachaan dabalutti irra jiraata. Kun dirqama dhala Oromoo biyya bilisummaa fi mirga isaa fedhii irraa kan eeggamuudha. Kunis waan yeroo itti kennamu miti. Haala hamaa amma keessa jiramu keessatti kan baanu kan tankaarfannu fi akka sabaatti danda'amne waan feenutti akka tankaarfannu yoo jaarmaa ijaaranne waan ta'eef ijaaramnu jenneen amanna. Bulchaa aanaa Odaa Bultuum obbo Alii Momnaraa itti gaafatamaa nageenya aadaa Odaa Bultuum obbo Bilisaa Booriyoo fi isaan lameen kun kaabinee biltsiginnaati. Maatiin ijoollee qeerroo magaalaa Baddeessaa keessaa ijoollee keessan fidduu diddan bakka argametti akka duu jedhamee mallatteessuun jedhaniin maatiin obbo Jaafar Ahmad Yuuyyaa fi Firii Usmaanee hundi isaanii iddoo isaan jiran hin beeknu isintu biyyaa baasee bakka irraa fidnu beeknu yeroo jedhaniin kottaa mallatteessaa jiraniin maatiin ijoolleetis mallatteessuu didanii maatii ijoollee barbaadamtuu fi obbolootaa fi adeerra waliigala nam torba waajjira poolisii aanaa Odaa Bultuum keessatti hidhamanii jiran hanga ammaa doorsisa hangana hin jedhamne irra gahaa jira. Obbo Ahmad Yuuyyaa abbaa mucaa barbaadamuu obbo Adamoo Ahmad Yuuyyaa obboleessa obbo Muhammad Ahmad Yuuyyaa obboleessa obbo Yusuf Ahmad Yuuyyaa obboleessa obbo Usmaane Ahmad Muhammad Abba Firii Usmaane obbo Ali Muhammad Adeera Firii obbo Dinsaraa Muhammad Adeera Firii isaan kun hundinuu mana hidhaa keessatti reebamaa jiraachuun isaa dhagahameera. Bifuma kanaan wal fakkaatuun Harargee lixaa Bookee Araddaa Arbaa irratti saamichi abbaa Araddaa Kaadiree Amadootii fi jala deemtota isaaniitiin bifa ifa ta'een uummata irratti deemaa jiraachuun beekame. Namichi kun maallaqa gargaarsa mootummaa uummata harka qalleeyyiif erguu karaa harka lafa jalaatiin garmalee uummata gowwoomsuun wantoota mootummaan quba hin qabne baay'ee ajandaa godhachuun uummata irratti yeroo hundaa maallaqa guuruun nyaatee akka jiru ifaadha. Dhaggeeffattoota keenya balbaloomina oduu kana deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee udirraa gamanumaan qoraa oolaa like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha.